مدرسة سبا مدرسة سبا مدرسة سبا مدرسة سبا obboleeytii qormaata kana osoma hin galmaawin isiniif deebisna kottaatii qoramaa madrasaa sabaahitti ammoo galmaawaa qur'aana rabbii baradha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسين صوتا مدرسة صباح أهلا وسهلا هرجع قرماتا كان الرا أكا جمدني في أكا نجمع جسنا بدي سنرا قبنا أمسك يا أولا أخيرا يوجراته درسي شمبراننه جرس دركات دوبتشيستو تقبل أفان ربا بامالتو باغودا بامالتو بيغودا تدربودا ومرة جروان تهف قرماتا كنا فيديو لي دربان هندا اول ديبي علالاتي قبيله سري تدبافد قرماتا كنا بكتك كسون چبسنه دربا قبيله مچالا نم دربه نمني چبسه سانچالان دغيفتا ماچومت دابتا يچو در ديبو قبا وانته في ترتي غاريس نينجنا ورغرتي يوتيوب في وان دداترتو سبسكرايب دغتنادا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا حرانت نجا أكما بيكمو درسي شنفا بودا قرماتا ولتي ديبنا ولين جنة جرا براتوتا مدرسة صباحي في مسينسوتا مدرسة صباح بغا نجا يارو تسنين جنة ورّي قلمي بربادن ورّي هاران كانان قلماودن ديسو اگا قرماني نمي اويتي مالي فيلكي قبديوان تاتيف اني دربي قبديوان تاتيف ورقا رقا چاپا مدرسة صباح قبو isiniif kan erginu taha warri tana dura qormaata dabartanii jirtan waan isinii godhuun qabu yoo hora deebuu dhabdan yoo yeroo nu jalaa gubuu dhabdan irra bareedaadha warri qormaata marsaa barnoota shanaffaa boodaa kana qoramtan gudii barnootaa kana ol deebitanii hubachuu dhiistanii kufuun aybi jedheetii yaadaan aybi qofa osoo hin taane nama eeshuudhas jeetii yaada maaliif jennaan afaan oromootiin barreeffame afaan oromoo afaan arabaatiin barreeffame isinii himame olii gadi dubbisaa isiniin jedhame marsaa kanatti wal keessa isinii godhame okay osoo gara dubbachiistuutti hin darbiniin duratti sadarkaa qubee bira dabarree dubbachiistuu darbuudhaaf qormaata isiniif qopheessinee jirra jechuudha sadarkaa qubeetti isin dabarsuudhaaf qormaata isiniif qopheessinee jirra jechuudha gaa nu wajji tura. daawwattoota keenya qormaanni madrasaan sabaa qopheessee kana fakkaata baga gammaddan gaa warra qormaata darbe waraqaa ragaallee ni argata. Egaa haalli qormaataa akkamii ka jedhu namni tokko qormaanni akkamii jedheen tilmaamu dhufee mala isaatiin jedha mala keessaniin hin jedhinaadha. qormaanni fakkeenyaaf gaafii lamaa sadii irraa isinii deebisa maaliif fakkeenya waan ta'eef isin immoo isaa fe'e itti guuttu jechuudha. Akkam naan jettu dhuguma qubee gara olii sanitti barattaniirtu yoo ta'e kana ni dabartu kana dabartan jechuun kalaas qubee sirriitti addaan beektu waan ta'eef sadarkaa dubbachiistoota maaltu baa godhaa maaltu bii godhaatti dabarraa jechuudha. Lakkoofsi tokko maali? Lakkoofsi tokko raadha lakkoofsi lama siini lakkoofsi sadi xaadha lakkoofsi afur abalu lakkoofsi shan abalu lakkoofsi jaha abalu lakkoofsi torba abalu lakkoofsi saddeet abalu lakkoofsi sagal abalu lakkoofsi kudhan abalu jettaniiti ofii keessaniin barreessitanii ishimanan barreesseeru tana suuraashii isiniifan kaawaa yookiin immoo chaanalarni jiraata suuraashii tana deebisanii ergitaniiti hamma asitti maqaa qubee kanaa himtan jechuudha. Qubee lama caalaa yoo dogongortan qormaata hin dabartan. Garaagarummaan qubeelee dubbatamee jira wanni isin asitti dogongortaniif tokko hin jiru kun qormaata hajoollee miti isin of beekoodha kaayyoon keessan quraana dubbisuudha kana soo addan baafanne gonkumaa quraana dubbisuun hin danda'u madrasaa sabaa wajjin turtii gaariin isiniin jedha qormaata kana booda gaa sadarkaa dubbachiistootaatti wajjin dabarraa wassalaamu alaikum Egaa daawwattoota keenya kana booda sadarkaa dubbachiistuutti wajji dabarraa turtii gaarii isiniif hawwina qormaata gaarii carraa gaarii karaa keessaatiin lakkoofsa keenya irratti nuuf ergaa lakkoofsi keenya beekamaadha isa kanarratti nuuf ergaadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Obboleeyyan kiyya dhaamsinii fi wanti nan sin hubachiisuu barbaadu barsiisaa irratti barsiisaan nama hedduu barsiisa waan ta'eef yaalii irratti godhama osoo hin taane gama keetiin nan darba ka jedhu murteessitee barnoota darban hundarraa qubeelee kana addaan hubattee dhufuu qabdaa carraa gaarii siif hawwinaa madrasaa sabaahii wajjin qur'aana qara'u.